Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah barakafun yakam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Rap bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabeechaa har'as barnoota haaraan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa viidiyoo kana keessatti aappii tokkotti fayyadamtanii akkaataa ittiin shabakaa bilaashaa zeeyin irratti, sawaa irratti, jawwii irratti akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu akkaataa ittiin argachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe. Aappiin kun pini yookaan paaswordii mataa isaa qaba. Paaswordii kanallee akkaataa itti guuttanii ittiin fayyadamtan isinitti agarsiisa. Tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Steeppii kana immoo faana bu'uu hin dagatinaadha. Sirriitti akka isiniif hojjetu jechuudha. Namoonni baay'een itti fayyadamaa jiru. Isinis ammuma aappii kana buufadhaati shabakaa bilaashaa kanatti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Shabakaan bilaashaa kun liivii irratti illee zuumii irratti akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta. Irraa akka fayyadamtan abdiin qaba. Ani mu'eedha channel kan koo Soofuma Rap irra warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudha gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelichaa viidiyoo kana like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Jalqaba aappii kana ni buufattu. Aappii kana salphumatti Play Store irraa ni argattu. Akkanumallee bakka viidiyoo kanatti galakkisu description jala isiniif kaa'ee jechuudha. Aappii kana aappii kamiyyuu bakka viidiyoo kanatti galakkisu description jala ni argattu. Akkanumallee channel kan koo kan Telegrama @Soofuma Rap jettanii search gootan Telegrama keessan irratti jalqaba irratti isiniif baya Soofuma Media kan jedhu jechuudha. Achirrallee seentanii salphumatti aappii kana linkii isaa achirra isiniif kaa'a achirraas argachuu dandeessanii. Play Store irraa salphumatti argachuu barbaadan immoo Play Store irra ni seentu. Ergasii bakka search barii Play Store kana irratti jechuudha. Akka amma screen irratti isiniif barreesse kanatti barreessitan osoo spelling isaan dogongoriin. Akkuma asirratti argattan Silent VIP VPN kan jedhu kan jalqabaa kanarratti click gootan. Egaa aappiiwwan kunniin lamaadha dhaggeeffattoota kan koo lamatu jira. Aappiiwwan kanneen keessaa kan isin filattan isa jalqaba irratti argamu kanaadha. Egaa asirratti kan dogongorre inni lammaffaa kunis tokkuma wal fakkaatu. So kanneen keessaa kan filattan isa iconiin kun asirratti argamu isa jalqaba irratti argamu kana ni filattu jechuudha. Asirratti kan dogongorre isa kanan buufatinaadha. Isa jalqabaa communication jedha fuulduratti. Isa kana ni buufattanii Silent VIP VPN kan jedhu isa jalqaba kanarratti click gootan. Linkii isaallee description jala isiniif kaa'eera aappii kana. Ergasii immoo aappii kana install gootan gara balbala keessanitti gabbuufattan jechuudha. Aappicha gara balbala keessanitti erga buufattanii booda asirratti open gootan. Warroonni kanaan duratti fayyadamaa turtan garuu update godhaa isin jedha. Update gootan. Open kan jedhu kanarratti click gootu. Egaa gara aappii kanaatti yeroo jalqabaatiif yeroo seentan asirratti paaswordii isin gaafata. Paaswordii kana immoo akkaataa ittiin fayyadamtan amma isinitti agarsiisa. Sirriitti hordofaadha. Paaswordii isaallee asirratti screen cinatti isiniif barreessee jira bakka jalqabaa kanarratti jechuudha. 1 2 3 ergasii amma sirra deebitanii 1 2 3 ni barreessitan. Akkuma screen irratti isiniif barreesse kanarratti jalqaba irratti 1 2 3 jettanii bakka username jedhu kanarratti illee irra deebiidhaan ammas 1 2 3 jettanii ni barreessitan. Paaswordii bakka jedhu kanarratti illee click gochuudhaan ammas irra deebiidhaan 1 2 3 akkanumallee 1 2 3 jechuudhaan ni barreessitan jechuudha. Akka hin dogoggorre 1 2 3 ammas irra deebiidhaan 1 2 3 jettanii akka screen irratti isiniif barreesse kana erga itti guuttanii booda login kan jedhu kana click gootan. Egaa save godhachuu barbaadan paaswordii kana salphumatti save kan jedhu kana click gochuudhaan save godhachuu ni dandeessu. Egaa paaswordii kana erga itti galchitanii booda salphumatti garanaatti isin fudhata akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan amma immoo isinitti agarsiisu. Isa jalqabaa kanarratti click gochuudhaan yeroo hundayyuu isa jalqabaa irra guutan jechuudha. Silent VIP random kan jedhu fuulduratti jira. Random kan jedhu kana isa jalqabaa kanarra guutan jechuudha. Isaan kuuwwan isiniif hin hojjetan. Isa lammaffaa kanarratti click gochuudhaan immoo asirratti ni filattan jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni sawaatti fayyadamtan isaan kanneen argattan jedhee yaada. Sawaa warreen fayyadamtan isaan kanneen keessaa ni filattan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo kan bilbila tokko irratti hojjetu bilbila lama biraa irratti hojjechuu dhabuu danda'a. Kanaafiyyuu ni filattan jechuudha wal jijjiiraatiin. Fakkeenyaaf isa STC free kan jedhu warroonni sawaatti fayyadamtan isarra click gochuudhaan ergasii immoo as dhuftanii connect kan jettu kana click gochuudhaan connect gootan. Ergasii okay jettanii egaa akkuma asirratti argattan hojii eegalee jira jechuudha. Haala kanaan connect gochuu ni dandeessa warroonni sawaatti fayyadamtan isa jalqaba irratti iyyuu isiniif hojjeta akka ajaa'ibaatti jechuudha. Disconnect godhee immoo warroonni zeenitti fayyadamtan akkaataa ittiin argattan isinitti agarsiisu. Asirratti click gochuudhaan tokko irratti yoo isiniif hojjechuu dide sawaa jijjiiraadha asirratti. Warroonni zeenitti fayyadamtan immoo asirratti akkuma asirratti argattan isa kanarratti click gootanii isa kanarratti zeeni free unlimited kan jedhu kanarratti click gootanii ergasii immoo as dhuftanii connected gootan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtanii waiting for server isiniin jedha asirratti connected isiniin jedha. Haala amma asirratti argattan kanaan connected isiniin jedha jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessa warroonni zeenitti fayyadamtan. Amma asirratti click gochuudhaan
warroonni jawiitti fayyadamtan jawii free unlimited ka jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo connect ka jedhu kanarratti kilik gootan ergasii immoo connect gootan jechuudha. Connected isiniif ta'a jechuudha. Haala kanaan shabakaa bilaashaa kanatti fayyadamuu ni dandeessan warroonni sawa jawii fi akkanumallee zeeni qabdan. Mobaayiliin namoota baay'ee irratti hojjetu garuu isin yaalaadha. Yoo isiniif hojjete jechuudha. Namoota baay'ee irratti yaalchisee ture inni hojjetu jechuudha. An aappii kamiyyuu dhaggeeffattoota kan koo osoo qabadhee isiniif hin dhiyaatin aappii shabakaa bilaashaa kan hojjetan jechuudha. Gara keessanitti osoo hin fidin namoota baay'ee na yaalchisa. Ergasii namoota baay'ee irratti kan hojjete gara keessanitti viidiyoo qabadhee kan isin dhufu jechuudha. Egaa aappii kana salphumatti linkii isaa description jala isiniif kaa'achirra argachuu dandeessan. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuun dagatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galchisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelichaa viidiyoo kana like share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.